daawwattoota chaanalii Akoo English with Oromic akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaadhas yeroo lammaffaatiif Gaaffiiwwan Ministry bara 2016 kutaa 8ffaatiin walitti deebinee jira jechuudha. Haaluma gaaffii keessaniitiin isinii deebaa jechuudha. Kanaaf gaaffii 60 guyyaadhaa dalagee isinii qopheessee jira. Irraa fayyadamaan akkasumas immoo namoota biraa wajjin share kana gootan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Alright. Gaabinaan kallattiidhaan gara gaaffiitti yeroo dabarru gaaffiin magaalaa Roobee yookaan immoo bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti qophaa'ee dursisaa passage yookaan immoo comprehension reading passage waa'eedhaan jalqaba jechuudha. Naannootti yookaan immoo grammar partiidhaan yookaan immoo languageidhaan waan biraan jalqabuu danda'a. Walumaa galatti gaaffiin akka tokko ta'e ni hubadha jechuudha. Alright. Gaaffiin kuni passage kan dubbistanii passage kan dubbisee deebii keessaa isin qopheessee isin immoo dubbistanii sheet irraa deebii an deebise kana wal bira qabdee ilaalta jechuudha. Okay, tokkoffaan what do doctors tell us? Okay, what do doctors tell us jechuudha. Okay, passage kana keessatti akkan argata jechuudha. Is doctors tell us eat vegetables jedha. Kanaaf tokkoffaan deebiin isaa bidha jechuudha. Lammaffaan what are junk foods? What are junk food? Okay, junk food jechuun nyaata akkamiiti jedha. Junk food jechuun nyaata akka pizza, sweeties, chips, cakes and biscuits jedha. So the answer is what? A ta'a jechuudha. The answer is A ta'a jechuudha. Alright. Gaaffiin lammaffaan yookaan immoo gaaffiin sadaffaa jechuudha. What are the bad things that may expose us for heart disease jechuudha. Kanaaf kanneen keessaa the bad thing that expose us for the heart disease or for the heart disease is fats and sugar. Okay, fats and sugar may cause heart disease ta'uu danda'a jechuudha. Afraffaan what's wrong? Okay, what's wrong with this juices in the supermarket jedha. Supermarket bituun akka paasii kanatti effect yookaan miidhaa maalii qaba jechuudha. Okay, lacks enough vitamins and minerals jedha. Achi paasii keessatti dubbisan jechuudha. Deebisaa kan argatan jechuudha. Kan why people do not have meal at home jedha. Yeroo baay'ee nyaata manatti maaliif namoonni manatti hin ta'edha. Akka paasii kun ibsutti they may not give time for cooking jechuudha. Okay, hifannaa ta'uu isaa agarsiisa yookaan immoo yeroo nyaata dalagan saniif alaa nyaatan yookaan immoo alatti fayyadaman manatti dalaguu dhiisan jechuudha baadeeti. Kan what are the writer's advice? Walumaa galatti abbaan paasii kana barreesse maal ibsachuu barbaade? Walumaa galatti jechuudha eat healthy food jechuudha. Okay, nyaata gaarii nyaadhu kayruu ibsaa jechuudha. Kan immoo gaaffiin torbarraa haga 8 sentence comprehension for items 7 and 8 choose the alternative that has some or nearly the same meaning with the original sentence jechuudha. Hiikan hima kanaa maal jechuudha. Okay, himatti kalaa deebisaa guute jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan if Cimdeessaa had gone early he would have brought fresh juice jechuudha. Alright. Kuni conditional type 3 jechuudha. Conditional type 3 jechuun it is about impossible condition jechuudha. It's talk about mostly regret. Okay, why gaabbii haasaa jechuudha. Osoo akkas godhe akkas taakee jechuudha. Kanaaf if Cimdeessaa had gone early osoo Cimdeessaa kun ganamaan deeme he would have brought fresh fruit jechuudha. Okay, fresh fruitii fide jechuudha osoo ganamaan deeme. Garuu maal ta'ee jiraanna barfatee jira ganamaan illee hin deemne jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maadha? Yeroo baay'ee waan isin beekumdan barattoota waa'ee conditional type 3 yaa YouTube keessatti barsiisee jira. Conditional type 3 with aku itti yoo baaste, conditional type 2 with aku, conditional type 1 with aku itti yoo barsiiste waa'ee conditional sentences sirriitti barsiisee jira jechuudha. Irra deebi'ee walitti illee hidhee illee gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf YouTube keessatti hin argattan aku English with Oromic jettanii yoo YouTube irra barreessan ni argattan jechuudha. Kanaaf yeroo hundiyyuu conditional type 3 okay, past perfect dha. Past perfect nammoo yeroo hiika isaa hiikamu simple past tense hin deebi'aa jechuudha. Kanaaf deebii kanaaf yookaan immoo gaaffii kanaaf deebii isaa kaminni si Cimdeessaa jechuudha. Okay, Cimdeessaa didn't buy fresh food. Hin binne illee hin binne jechuudha. Because what? Because he was late. Maal ta'e ni barfate jechuudha. Kanaaf deebii isaa maal ta'a?
sii ta'a jechuudha. Gaaffii saddeetaffaan maal jedha? Gaaffii akkanaatti jechuudha. Roobduu and Yaaddessaa are clever sisters. Okay? Roobduu fi Yaaddessaan they are clever sisters. Okay? Obboleewwan ciccimtoota jechuudha. But Yaadane is kind. Isaan ciccimoota lamaan keessaa Yaadane maalidha? Kind yookaan immoo nama tola namatti ooltu jechuudha. This means okay? Kana jechuun maal jechuudha? But Yaadane is kind. Gaafachuu barbaade waa'ee asirra waa'ee maaliin barsiisuu deema? Waa'ee positive degree barsiisuu deema jechuudha. Kanaaf positive degree karaa baay'een ibsama. Tokkoffaan karaa positive ibsama. As jechuudha. Just as plus adjective plus as goone yoo karaa lamaan wal qixa ta'uu agarsiisu. Fakkeenyaaf Faaxumaa is as beautiful as Mary yoo jennee isaan lameen wal qixa bareedan jechuudha. It shows or it express the quality of two things jechuudha. Karaa lammaffaan immoo karaa negativitiin ibsina. Okay? As not yookaan immoo so as not jechuudha. Okay? Not as or so as not ibsina jechuudha. Kanaaf Roobduu and Yaadane are clever sisters. Isaan lameen barattoota cimtuudha. But garuu Yaadane is kind. Lameen barumsaan gobatidha. Garuu immoo Yaadaneen akkasumas amala biraa maal qabdi? Amala kindii yookaan immoo gaarummaa qabdi jechuudha. Kana jechuun Yaadaneen eenyu caalti? Roobduu caalti jechuudha. Kana jechuun Roobduun Yaadanee hin geettu jechuudha. Kanaaf yeroo wal madaalsifna Roobduu is not as kind as Yaadanee. Kana jechuun maalidha? Roobduun Yaadaneen kind ta'uu isaa nu ibsa jechuudha. Kanaaf Roobduu is not as kind as Yaadanee jechuudha. Okay? Roobduutu hanga Yaadanee san kindii miti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a gaabinaan? Aataa jechuudha. Deebiin keenya aataa jechuudha. Okay, section 3 vocabulary da dhiifama sagaleen kiyyallee qufaadha. Sababa qufaatiin cufamee jira. Dhiifama naa gootan jechuudha. Okay, vocabulary gaaffii sagalee 13ti. Gaaffii tokkoffaan maalidha? The village manager is acting as role. He controls what people are doing in the village and manages activities, guys. Kuni akkaataa dubbisaatiin yookaan immoo contextual deebisan jechuudha. Kanaaf hiikanii hima roolii maal jechuudha? The village manager is acting what? Acting as rural jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? He is just like a police jechuudha. Kurnaffaan the students who attend tutorial class benefits a lot. Okay, warroonni kilaasii tutorial baratan mara they benefit a lot baay'ee irraa fayyadaman jechuudha. So they could become successful jechuudha. So they gain in jechuudha. Okay, they gain jechuudha. All right. Kaitan tokkoffaan using selected seeds and fertilizer. Okay, fertilizer helps the crops yield so much jechuudha. Farmers should do this to get a good yield jechuudha. Okay, product jechuudha guys. Kun product gaarii argachuu jechuudha. Use fertilizer garagaraa yookaan immoo xaawwan garagaraa waan gaarii garagaraa yoo fayyadamanii maaltu gaariitti argama? Is the crops yields much sirri dhalaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa product kenna jechuudha. The natural resource conservation is very important. Our environment may not be damaged or polluted jechuudha. Okay, natural resource what? It must be what? Protection. Okay, protection ittifamuu qaban jechuudha. Okay, conservation jechuudha. Okay, natural resource conservation is very important jechuudha. Qabeenya uumamaa jechuudha. Natural resourcein eegamuu qaba jechuudha. Ittifamuu qaba yookaan immoo waan hin taanerraa murarraa gara hin taanerraa ittifamuu qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Protection ta'a jechuudha. Protection ta'a jechuudha. All right. The next one kan itti aanu immoo maalidha? Okay. Gaaffiin 13ffaan maalidha? Please follow the traffic laws wherever you are using roads. Accident may happen to you jechuudha. Kanaaf keessa maadha gurraacha fi maadha traffic rule jechuudha. Okay, traffic laws jechuudha. So traffic laws jechuun gara biraatti maadha traffic rules jechuudha. Okay, question 14 to 18. Choose the best word that completes the blank's meaningful jechuudha. Kudha afur kudha saddeet ammoo bakka duwwaa kanatti ni guutaa hima sirrii nu kenna jechuudha. In the coming new year, we dash this all so far
tables and the TV with new ones. Waggaruuf plan waggaruuf maadha. It is my family's plan jechuudha. Plaanii maatii kiyyaa waggaa kana sofa hawltii kana baafnee teebilii fi TV haara waggalchina jechuudha. Yookaan immoo bakka buufna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gaaffiin gaayis sirriitti yoo laattan gaaffi kun chiliikidha. Waan sana jaabu keessa gaaffiin barana bahe jechuudha. Wallahi dhugaasti gaaffiin barana bahe bakka barataa isaa deettafaa hin madaalu. So it's very difficult guys. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ani gaaffi kana ammuma laalee miiluma kana jechuudha. Gaaffi kanneen ammoo ishiitti ergadhee namarraa fuudhee ammoo dalagee garuu baxxaami ulfaata dhugaa rabbi barataa wajjin hin deemu jechuudha. Barataa kutaa 10-12 hawwate malee barataa kutaa 8ffaan gaafii kanneen baay'inaan dalagaa barataa cimaa ta'e malee yaa baay'ee ulfaata jechuudha. Akka barataa tokkotti barataa humna barataati ol jechuudha. Kanaaf qormaan cimaa deema barumsas cimaa deema isinillee cimuu qabdan jechuudha. Alright. Kanaaf in this coming new year we replace this old sofa table and the TV with new ones. Okay, waggaa dhufu kana soofaa dulloomaa, alright, teebilii dulloomaa, TV kanneen maaliin bakka buufna we replace what with new ones. Isa haarawaan bakka buusuu deemnaa jechuudha. Waggaa dhufu kanaan waan akkanaatiin bakka buusuu deemnaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? The answer is replace ta'a jechuudha. The answer is replace or the answer should be what? Replace it. All right, the next one, when you enter the room you will see their phone, their photo dash on the left side of what? The wall. Yeroo gola seentu maal agarta? Display katee agarta jechuudha. Okay, when you enter the room you will see their photo displayed on the left side of the wall. Display jechuun achirratti ba'u jechuudha. Okay, the other one is what is your dash subject? What is your favorite subject? Okay, Kuratorafan, use this chemical on plants leaves. It dash fungus. It eliminates. Okay, nibalesa. Then the plants stay healthy. Egesemo plantuni maltani fayata ane. Okay, kaitano Kurasaditafan, the rain caused dash damage on the crops and animals. It was so heavy. The rain caused harsh. Okay, the rain caused harsh damage on the crops and animals. It was so heavy by ulfata jechuudha. Kaitano passage gaafii 19 deemshanii ammallee passage jechuudha. Passage isa lammaffaa jechuudha. Kanaaf passage kanallee dubbisaa gadi fageenyaan laala anis yoo dogongora ilma namaati ta'uu danda'a. Wal sirreessina jechuudha rakkoon qabu. Kanaaf ariifatan dubbisee deebisaas ariifatan deebisa jechuudha. Kanaaf gaafii tokkoffaan maal ta'uu danda'a? What are rainforest jechuudha. Kun waa'ee forestii yookaan immoo waa'ee danqalaa yookaan bosona haasaa jechuudha. Kanaaf what are rainforest jedha. Large forest that receives a lot of rain jechuudha. Akkaataa paasii kanaatiif hiikan rainforest jedhamadha. Is a large forest. Okay, it's a large forest that receives a lot of what? It's a lot of rain jechuudha. A lot of rain jechuudha. Kuni deebii isaa jechuudha. Alright. Kaitaano, how much inches of rain does rainforest receives per year? Kuni dubbisanii paasii keessa jira. Dibbataa jechuudha. Which paragraph describes the trees in a rainforest jechuudha. Kanaaf waa'ee tree can describe what paragraph lamaffaa jechuudha. The Amazon rainforest paragraph refers to mal ibsa Amazon rain kun mal ibsa examples of the rainforest ibsa jechuudha. Which one is true about temperate? Okay, which one is true about temperate rainforest jechuudha. Kanneen keessaa waa'ee temperate rainforest kan dhugaa ta'e kam jechuudha. Kun martuni soba kan qofatiyyuu dhugaadha jechuudha. Iddeen afuraffaa deforestation. Deforestation jechuun paragraaf afuraffaa laayin tokkoffaa irratti maal refer godha. It refers the cutting down of rainforest tree refer godha jechuudha. Iddeen shanaffaan what does the writer tells us in this paragraph 4? Okay, paragraph 4 kanarratti maal
refer godhedha. Okay, in paragraph 4. Okay, one, sorry everybody. Okay, kanaaf diidamii shanaffaan what does the writers tells us in paragraph 4 dha. Gaaffiin complicated dha. Kanaaf the writers tells us the negative impact of the deforestation ibsaa jechuudha. Alright, san nutti himaa jechuudha writariin abbaan waan kanaa jechuudha. Okay. Gaaffiin 26 haga 44 immoo language focus jechuudha. Instead dash in many parts of southern Ethiopia by farmers dha. Kanaaf gaaffii waa'ee active passive jechuudha. Kanaaf insteadin takkittidha. Growing kun yoo ta'u hin jiru. Kanaaf is grown ta'a jechuudha. Waa'ee active passive YouTube kii jala sentee ilaaluu dandeettan jechuudha. Gaaffiin torbaffaan I watched 2 films. The first one is dash, the second more interesting than, because as long as W waan ta'eef jechuudha. More if most ifreemnaa jechuudha. Ammallee waa lama bira madaalisaa jira jechuudha. Deemsa saddeettaffaa you look unhealthy. I advise you dash hospital for check-up jechuudha. Kunillee gaaffiin kun haqina qaba. You ought to, okay? You ought to hospital for check-up. You ought to go. Yookaan immoo wanni wayii raanqatee jira. Anyhow advice jechuudha. Deemsa sagalaffaan Hacaaluu dash all the day before he took the exam. He was reading. Hacaaluu was reading all the day. All the day in time expression testimony past continuous past wajjin fayyadamee jechuudha. Okay, soddomaffaan Yaafet dash hard this year. Okay, waggaa kana waan ta'eef this year kun maal agarsiisa? Tense present perfect jechuudha. Kanaaf deebisaa maal ta'a? Biitaa jechuudha. Eshi, soddomii tokkoffaa the teacher put the book dash he took from the library on the desk. Which jechuudha. Kuni waa'ee maaliti? Kuni waa'ee relative clause jechuudha. Waa'ee relative clause yookaan immoo kuni waa'ee relative pronoun jechuudha. Waa'ee kana video kiyya yookaan immoo YouTube kiyya seenatii relative clause dhaatii barreessatii waa'ee kana sirriitti hubattan jedhee yaada jechuudha. Okay, kaittaanu Lali was watching film jechuudha. This is past continuous tense when his father dash the room. When his father entered, okay, entering entered jechuun takkitti miseena jechuudha. Okay, this is takkitti miseena kanaafiyyuu when his father entered the room jechuudha. Kanaaf deebisaa aataa jechuudha. Okay, waa'ee past continuous tense illee barsiisee jira YouTube gubbaa argachuu dandeettan. I usually eat vegetables but I dash eat meats once or twice a week jechuudha. Kanaaf but I never eat once. Okay, I usually eat vegetables. Okay, yeroo baay'ee maal nyaadha? Vegetables nyaadha jechuudha. But I dash eat meat once or twice a week. Okay, kanaaf deebisaa maal ta'a? I sometimes eat meats once or twice a week jechuudha. Yeroo baay'ee foon vegetable nyaadha garuu yeroo tokko jechuudha. But okay, but I sometimes eat meats. Okay, kaittaanu gaaffii soddomii sadaffaa. Gaaffii soddomii sadaffaa maadha? If I were in Arbamich I dash Cabara Churchura Park jechuudha. Kanaafiyyuu kuni conditional type 2 jechuudha. If I were you, yes, conditional type 2. Kanaafiyyuu kanatti illee maaltu qaba? I dash I would jechuudha. Would plus verb 1 jechuudha. Okay, I like her films because she is so careful. Careful in adverb da. So this carefully is described she jechuudha. Kanaaf deebisaa careful ta'a jechuudha. Dash you see the notice post last Friday passens da. Kanaafiyyuu didii jechuudha. Demtoraffaan what is the dash of using mobile phones in class? What is dash? Kun waa'ee prefix fi suffix ti. Kanaafiyyuu prefix sirrii maadha? Disadvantage jechuudha. Okay, what is the disadvantage of using mobile phones in class jechuudha. The teachers dash in the office while the students were shouting in the class. The teachers were in the office. Yoo barattoonni iyyaa turanitti barsiisaan ture golee ture jechuudha. Okay,
Kaitaanu soddomi sagalaffaan the time runs. We dash use this 4 days to cover the study portion jechuudha. Kun waa'ee model verb jechuudha. Kanaaf have to strong yookaan immoo strong obligation dha. May jira, possibility will illee jira, should illee jira jechuudha. Kanaaf asirratti deebiin isaa yookaan should ta'a yookaan immoo have to ta'a jechuudha. Okay, shouldin is a recommendation yookaan immoo xiqqishu. Guyyaaf keetti portion kun xumuramuu qaba jechuun yeroon deemee jira. Waan ta'uuf fakkaatu gosa sun ta'een dirqama ta'uu qaba jechuudha. Okay, the times runs yeroon deemaa jira. We have to use these 4 days to cover. Guyyaa Afrikaa kana maalidha dirqama fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha have to ta'a jechuudha. Okay, have to yeroo baay'ee hiikan isaa jechuudha. Waa wayii yookaan gochuu yookaan immoo dhiisuu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo na have to yookaan immoo yoo have to jedhama. Yaa wasa waa'ee kanaallee barsiisa jira. Waa'ee have to laala. Eshi your handwriting is dash. Okay, spelling harkeetii maalidha readable dubbifamaa jechuudha. We dash it for the past 3 days. Now we are tired. Okay, sorry guys. We dash it for the past 3 days. Guyyaan sadii dabraniif nyaata maal hin taane hin nyaanne. Now we are so tired. Kanaaf waan maal taane dadhabne jechuudha. We hardly guys. Adverb jechuudha. Hard jechuun maal jechuudha? Negative jechuudha. Hard jechuun yeroo baay'ee sirriitti ta'uu hubataa miti. Hard jennaan bakka I speak English hard jennaan ati Ingiliffaa haasa'uu hin dandeettu jechuudha bakka. Hard jechuun rakkina qabaachuu ibsa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? Diitaa jechuudha. Okay, I was in Sidama for 2 years. So gara Sidama ture. Now I dash understand some words. Now I can jechuudha. Ni haasaa jechuudha. Maaliif jennaan Sidama ture ka afaan biyya isaa waan tureef amma afaan isaanii haasa'uu hin danda'a jechuudha. Afaan isaanii haasa'uu hin danda'a yaada jechuudha. Okay, Becky is so active and helpful. He is weak in social life. Okay, Becky is so active and helpful. Whereas ta'ulle yookaan immoo but jechuudha. But he is weak in social life. Isin jimtuudha social life namoo dadhabaa jechuudha. Kaitaana partii taanu speaking dha. Partii Gaaffii 44 jechuudha. Just read the passage dialogues and choose the one that best completes each dha. Gaaffii kanneen ariifatan dalagee isin immoo sirriitti ilaaltan jechuudha. Okay, kanaaf you told me one. What is the second? And none. Another difference is it is heavy and strong jechuudha. Kanaaf the main one is this. It is adilla. Deebiin isaa another difference is okay. Ulfaatina biraatti maa jira jechuudha. Okay, ulfaatina biraatti maa jira jechuudha. Alright. After shanaffaan deebiin isaa dash that is the party true but you need to do exercise to it jechuudha. Kanaaf deebiin isaa you are the food you eat jechuudha. Ati nyaatuma nyaata fakkaata jechuudha. You are the food you eat jechuun namni homa nyaata homa ta'e fakkaata jechuudha. Bakkuma oolu fakkaata jechuudha gaabinaan. Okay, student 1, student 2, what care should we take when we cross road? Sorry, yeroo karaa qaxxaamuru maal eeggachuu qabna jechuudha. Okay, aftamii jaaffaa jechuudha. Kanaaf we must not violate traffic rules jechuudha. Seera cabsuu hin qabnu jechuudha. Aftamii torbaffaan immoo if you were given chance to visit Arbamich dash osoo carraa daawwatu argattee akkam goota jechuudha. Osoo carraa daawwatu argattee akkam goota jechuudha. Kanaaf kun illee conditional type 2 jechuudha. So what would you like to do? Maal dalaguu daalatte jechuudha. What would you like to do? Kaittaan awartiin saddeettaffaan immoo you are the result of your family. You are the result of your family dash but I learned a lot from the society and the school jechuudha. Kanaaf kun akka hubadheetu jechuudha. Deebiin isaa I am not sure about that. Kun martini you agree godha jira. You are completely right. Yes, I agree in all. Na I agree dha. Deebiin isaa akka adda kaminni ta'a jechuudha. Deebiin isaa akka adda ta'a jechuudha. I am not sure about that jechuudha. Okay, kaitaanu student 1 student 2 jira. Student 1 student 2 dha. Indubbisan jedhee sirrii jaada. Dash my mom housewife and my father is farmer jechuudha. Kuni waa'ee abbaa fi waa'ee haadhaa gaafata jechuudha. Kanaaf deebiin isaa what do your parents do jechuudha. Warri kee maal dalagan jechuudha. Deebiin isaa D jechuudha.
Shantamaffaan ammoo student 1 fi student 2 dha. Because it is raining outside jechuudha. Ala roobaa jira jechuudha. Kana jechuun maal gaafii maalii gaafatee dhamma jechuudha. So why you carry an umbrella? Xilaa maaliif baatte yookaan ammoo dibaabee maaliif baattedha. It's because it's raining outside. Ala roobaa jira jechuudha. Shantamii tokkoffaan I hope you finish watching the film. How would it ended? Okay, filmii xumurteerta akkamitti xumuramennaan final the thief told the truth. Dhumarratti hattuun dhugaa himeedha jechuudha. Shantamii lamaffaan writing dha. Writing jechuun choose the correct alternatives that answers items. Wal keessa barreeffame deebisanii sirreessanii barreessu jechuudha. Gabaabina jechuudha. Kanaaf deebin isaa shantamii lamaffaan my sister is very funny jechuudha. Okay, dubbisaa gaa'isa deebi'aati. Tiri dubbisa. Okay, shantamii sadaffaan the cat is chasing what? The cat is chasing the rat. The cat is chasing the rat. Let's see. Parting shanaffaan writing kulle writing da. Waan biraaf keessan qabachuudha. Kanaaf deebiin isaa can you spell your name correctly jechuudha. Biitaa jechuudha. Shantamii shanaffaan what is the correct order of the following sentences below so as to give coherent paragraph jechuudha. Coherent paragraph kana yookaan immoo tartiiba ta'uu deebi'u akkam ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa hin dubbistanii hin qayyisanii sii ta'a jechuudha. Tokkoffaan this is how to make coffee. Akkuni akkaataa bu'uura dalagan jedha. Lammaffaan immoo first roast the coffee beans. Fireessaa maa godha? Roast yookaan immoo na kooftaa jechuudha. Itti aansee next grind the roasted coffee beans. Eegas ammoo hin tumtaa jechuudha. Okay, eegas ammoo shanaffaa then put the grind coffee flour in the boiled water jechuudha. Bishaan oo'eetti ganna hidhaa jechuudha. Eegas ammoo wait till the coffee boils. Hanga xiqqoo danfuu eegis hin jedhe. Eegas dhumarratti ammoo lakkoofsa 2 lastly serve it for hot drink jechuudha. Buna oo'a nama qixuudha jechuudha. Kanaaf deebisaa seat order sirrii taa'ee jira jechuudha. Shantamii ja'affaan ammoo which one is punctuated correctly jechuudha. Sirna punctuation isaa eeggatee kan sirrii taa'ee kami jedha. Kanaaf deebisaa be listen won't you. Okay, be listen won't you listen. Okay, ndageetu won't you ta'ee jechuudha. Deebisaa maala be taa'ee jechuudha. Okay, gara xumurarra jira. Shantamii saddeettaffaan ammoo shantamii torbaffaan jechuudha. Shantamii torbaffaan deebiin isaa I like caccabsaa Oromoo the cultural food dha. Kunillee gaaffiin xiqqoo ciriikidha. Inni deebiin isaa sirrii maal ta'a? Biitaa jechuudha. Shantamii saddeettaffaan ammoo in which one are the words capitalized correctly jechuudha. Kasirri ta'e kamiin aataa jechuudha. This is galma. Galma jechuun guddaadha. Abbaa guddaa, gadaa guddaa, hooliin guddaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa aataa jechuudha. Okay. Gaaffiin gara xumuraa ammoo gaaffii 59ffaa ammoo correct spelling dha. Yaa kan hin beekan jedhee yaada. Tokkoffaan country dha sirriin. Lammaffaan ammoo hygiene. Barreeffamni sirrii barreeffame. Kana fakkaata jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo English with Oromic kuni gaaffiiwwan ministeerii bara 2024 yookaan ammoo bara 2016 I hope irraa fayyadamtan jedhee yaada. Kutaa 6ffaallee gadhiisee jira. Warri ilaala. Kutaa 8ffaallee kana fakkaata. Irraa fayyadama bakka isin hin galle, bakka isin dhibde, bakka challenge isin goote walumaan daa'ina jechuudha. Kanaaf Addis Ababallee ni daa'ina asumaan quba qabaadha jechuudha. Addis Ababas ni daa'ina jechuudha. Nagaan tura chaanalii kee subscribe, like, share naa godhaa. Fayyaa keessumaa jiraadhaa. Yoomii taanaan isin qaba jechuudha. Nagaatti. Bye bye.